Kolleejjonni Pooliteknikii magaalaa Adaamaa, Baatuu, Moojoo fi Wanjii barattoota gulantaa garaagaraan leenjisaa turanii fi digiriin barsiisan 1460 magaalaa Adaamaatti eebbisaniiru. Leenjitoonni kunniin gosoota ogummaa 19 leenjii isaanii kan xumuranidha. Diiniin Kolleejjii Pooliteknikii magaalaa Adaamaa Obbo Daalee Jaamboo eebbifamtoonni ogummaa gonfataniin guddina biyyaa keessatti gahee isaanii bahuu qabu jedhan. Hundaafuu yaadama haaraa kolleejjii Enterprise kolleejjota keessatti hojiirra oolchuudhaan enterpiraayizii hedduu horachuudhaan hawaasa teekinooloojii fayyadamu dorgomaa ta'e uumuu fi abbootii qabeenyaa baay'inaan horachuudhaaf miira yeroo hin qabnuutiin hojjechuudhaan diinagdee dhuunfaa fi biyya keenyaa gahee keessan akka baatan isiniif dhaama. Barattoonni kunniin wayita magaalaan Adaamaa namoota 60,000 caalaniif carraa hojii uumuuf karoorfatteetti eebbifamuun carraa gaarii ta'uu kan himan itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Abdul Qaadir Xayyibuu carraa argatanitti fayyadamuun dhaloota boodaa fakkeenya akka ta'an dhaaman. Akkuma bara dabree barattoonni akka keessanii yuunivarsiitii fi kolleejjii garaagaraatti irraa eebbifamanii ba'an magaalaa keenya keessatti yeroo gabaabatti warshaa kaalsii, warshaa mismaara, warshaa zayitaa, warshaa nyaata beelladaatii fi warshaa soogiddaa ijaaruudhaan ofiif abbaa qabeenyaa ta'uu bira dabranii hayyoota akka keessanii hedduu mindeessuudhaan nus ummata isaanis dinqisiisanii jiru. Isin immoo bara kana caalaa magaalaa keenya keessatti raajii hojjechuun akka nu boonsitan abdii qabu ibsuun barbaada. Inistituutii Teeknikaaf Ogummaa Federaalaa bakka bu'uun eebba kanarratti kan hirmaatan Dr. Habtaamuu Mulgeetaa leenjiin teeknikaaf ogummaa guddina biyyaaf murteessaa ta'uu eeruun dhaloota ogummaa adda addaan gahumetu biyya kana ceesisa jedhan. Kanaafis inistituutichi kolleejjota garaagaraa waliin ta'uun gahee olaanaa bahaa jiraachuu himan. ተቋማችን እስካሁን ባለው ከ10,000 በላይ ተቋም ሰልጣኞችን በ22 የመጀመሪያ ዲግሪ በ18 የሁለተኛ ዲግሪ የስልጠና መስኮች ሰልጣኞችን እያሰለጠነ የሚገኝ ከዛም ባለፈ እንደ ሀገር በቴክኒክና ሙያ ስልጠና ተቋም ቅድም ኦቦጃሌ ሲገልጹት የነበረውን የዞኒንግ እና ዲፈረንሺዬሽን ጥናትን ጨምሮ ሌሎችንም የፖሊሲ ጥናቶችን በማጥናት በዘርፉ ላይ ትርጉም ያለው ለውጥ እንዲመጣና የቴክኒክና ሙያ ስርዓት በሀገሪቱ ውስጥ መያዝ ያለበትን ቦታ ይዞ እንዲቀጥል ከፍተኛ የፖሊሲ ምክር ሐሳብና ጥናቶችን እያካሄደ ያለ ተቋም መሆኑን ስገልጽ በደስታ ነው። keessattuu dhaloota kalaqaaf bakka kennu kan teekinooloojiiwwan alaa galan hambisuuf carraaquu uumuuf xiyyeeffannoon kenname bu'aa buusaa jira jedhan. Barattoonni eebbifamanis jaarraan kun kan ogummaan yeroo yeroon itti jijjiiramu ta'uu hubachuun yeroo faana deemu turraa eegamas jedhan. Dhumarrattis barattoota qabxii olaanaa fidaniif badhaasni kan kenname yoo ta'u eebbifamtoonni dubbisne jalqabbii kana cimsanitti fufuuf qophii ta'uu himan. ወደፊት እንግዲህ በተማርኩበት ስራ ካገኘው መስራት ካልሆነ ደግሞ ቀጥለን መማር አንደኛ ማንበብ ነው ወሳኙ ነገር ማንበብ ነው እና እኔና ጓደኛዬ በጣም እናነብ ነበር ለዛ ያው እዚህ ውጤት ደርሰናል። biyya kootiifis dhaabbadhee tajaajiluun barbaadaa jecha